السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتنا ردفتوني كان على أبا مسلم راس برنوت أدادا كويسني في كبر دلفيتين جرا برنوت هالام برباك سادة تكو سنسيو ماليو كان عند تنتاتن أبي بريدا أبي أجايبا كان ما جايب ستوكو نسني في كبر دلفي أبين كونيس فايدة نسا فكان يفهم يرو يسين فيسبوك فاقي سجرتن يرو فيسبوك تك أمام جرتن جتشو نمني إيمو خيسان أكا مسيجي فايرجي يسين تكامو internet irra jiraachuu keessan akka namni isin to'achuu hin dandeenye jechuudha. Yoo fakkeenyaaf WhatsApp keessa jiraattan namni Facebook-aan akka ati online irra jirtu, imoodhaan, Telegiraamaan waan adda addaatiin TikTokiin akka namni akka ati online irra jirtu akka namni si beekuu hin dandeenye jechuudha. Yoo TikTok bicha fayyadamu jiraatte jara kaan hunda ofirraa cuftee TikTok bicha fayyadamtaa ati immoo namni online irra jirtatti abbaan fadhee sin beeku. Appii haalaan barbaachisaati. Appiin kunis appii bareedaa tokko. Appii kanaas akka harkatanii fi akkamitti akkaataatti xaqqamamtanis isiniin garsiisa. Warri ammoo haarayni amma chaanaala kana dhuftan subscribe, like, share walii godhaa. Obboleeyyiin kiyya nu jajjabeessaa appii kana argachuudhaaf Play Store keessan keessa ni galtan. Kunooti Fa'ira Ewa laalaa gootaniituma irra toytan. Kunoo laalaappiin kana isin shawwadiin ani amma buufadheetiin jira. Isinis gabbuufadhaa seenaa gabbuufadhaa appii kana itti fayyadama saamee amma isin agarsiisu. Kunooti raayitii gootan. Kunoo bakka amma of taatee jirtu sana on godhattan. Achi booda appii kajoo kana keessa ni seentan. Laalamma fakkeenyaaf Facebook kana irra dhufta amma yoo waan biraatti akkamtee Facebook fi kana ofirraa cufuu feete yoo waa'ee xaqqabamu jiraatu taate as akkana cuftaa yoo nama daata xaqqabamu taateeti kunoo daata as ofirraa cuftaa jechuudha. Amma namni Facebook keessaan seenee akkaanan online irra jiru yoo immoo faadha xaqqabamu jiraadhe na beekuu hin danda'u jechuudha. Mee kan biraattis isin agarsiisu. Kunoo immoo yoo ofirraa cufuu feetanis akka namni immoo keessatti isin agarre gochuu yoo barbaaddanis asumatti akkanas ofirraa cuftan yoo waa'ee xaqqabamtan yoo daata xaqqabamtanis akkanumatti asumaan ofirraa cuftan. Appiin kun appii bareedaa tokko appii kana gabbuusaa isin hundaa'u ni xaqqama jeetii yaada. Appii kana seenaa gabbuufadhaa. Kunoo laa TikTokas yoo namni akka TikTok irratti online irra akka jirtu namni si hubachuu hin dandeenyeef yoo waan biraa xaqqabamuu barbaaddee TikTokas yoo ofirraa cufuu barbaaddee kunoo asuma irratti yoo waa'ee xaqqabamte akkanuma ofirraa cufta. Yoo daata xaqqabamtes akkanuma ofirraa cufta. Appiin kun appii dila tokko bareedaati. Waan isin ajaa'ibsiisu appiin kun daataa illee akka isiniif qusatu godhuu danda'a. Yoo WhatsApp xaqqabamtan WhatsApp bichaa banattanii appiilee kaan hunda ofirraa cuftanii jechuudha. Daataa keessaniif illee hedduu akka barbaachisaadha. Waayifaan keessanillee akka faxaanyii ta'u isiniif godha appiin kun. Appiilee hunda ofirraa cuftanii tokkichatti xaqqabamtan bichaa yoo Facebook xaqqabamtan Facebook bichaa kaan ofirraa cufuu dandeessan. Ammas yoo kana barbaaduun isin hin barbaachifne appii ofirraa cufuu barbaaddan amma imo godhee haa katabu. Naafidee jira jechuudha. Kunoo banuu feenaan niin bana cufuu feenaan niin cufa. Dararamu yoo hin barbaanne asichumarratti sarchii sanirra tuutanii akkasitti argachuu dandeessanii jechuudha. Barnoonni keenya kanarraa kunoo akkana fakkaataa. Obboleeyyan kiyya like share waliif godhaa nu jajjabeessaa. Chaanaala kana namni hanga ammaa seentanii subscribe hin godhin seenaa subscribe godhaa. Chaanaala kana jala beekumsa ajaa'ibaa beekumsa addaatii jira irraa fayyadamaa wal fayyadamsiisaa. Barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti nagayaan tura.